Harkifuuni jaalatamtootaa fi kabajamtoota miseensa chaanaalii koo jalatti argamtan hunda keessaniifuu nagaan koo kan jaalalaa kan kabajaa isin qaqqabu jecha marii guyyaa har'aa barumsa baay'ee adda ta'e isiniif qabadhee dhufee jira. Hanga xumuraatti na wajjiniin tura. Chaanaalii kootiif haaraa kan taatan subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo yeroo viidiyoonni adda addaa gadi lakkifamutti dafee akka isin qaqqabutti bakkee bilbila ishee tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Turtii gaarii. Marii barumsa har'a isiniif qabadhee dhufee jiru icciitii kee namatti hin himatiin kan jedhudha. Icciitii keenya fakkeenyaa fi yeroo nama wajjiniin wal baru qabxiin inni tokkoffaa nama wajjiniin wal baree waa'ee rakkina keenyaa, waa'ee miidhamnee akkaataa wanta hundumaa nama sana amannee yeroo sanaan atattamumaan nama sanatti maal gochuudha icciitii keenyatti himnaa. Icciitii keenya wanta hundumaa wanta garaa keenya keessa jiru hundumaa baafnee nama sanatti himna. Namni sun maal akkamidha amallisaa, hiriyummaan keenya akkami cimina qaba, nama sana gadi fageenyaan ni beeknaa wayi, namni sun haala akkamii ilaalcha akkamii nuuf qaba kan jedhu atu hubannee ilaaliin jalqaba bakka nama sana wanta rakkina keenya wanta furmaata nuuf laatu jennee nun icciitii keenya guutummaa baafne itti himanna jechaadha. Akkasumallee dalaga tokko wajjin hojjechuudhaaf namni sun bicha sababii ammaan tana bakka waliin hojjennaa waliin dalagna jedheef bakka icciitii keenyatti himannee waliin dalagnee qarshii waliif laannee booddee nama sana haala akkamiiti namni sun hiriyummaan inni naaf qabu yookaan immoo hangam gaafa rakkina kootii na bukkee dhaabbachuudhaaf danda'a, gaafa ani rakkadhe akkaataa akkamiitiin kan inni na duukaa dhaabbachuudhaaf danda'a jennee jalqaba gadi fageenyaan hiriyummaa gaarii yookaan immoo hiriyummaa cimsannee atuun dhaabbatiin dursa icciitii keenya wanta garaa keenya wanta nama biraatiif illee qoonnee hin beeknu sana isaaniif qoonnee icciitii keenya hundumaa adda baafnee kennine booddee namni sun tarii karaa hojii waliin hojjennes isa miidhuus ni danda'a. Yeroo sana maalidha deebisnee akkasittiin na miidheekoo akkasittiin na miidhame jennee ni boonya. Maaliif kun jalqaba ofii keenyaa balleessaan icciitii keenya yoo nun ofii keenyaa dhoksanne malee icciitiin tokkicha baanaan baheera. Adda bahee booddee deebisuudhaaf hin dandeessu. Maaliif tokko namni sun hangam nama sanaaf icciitisiif qabuudhaaf danda'a jettee amanamummaa isaa hin beektu. Maaliif kana dursa yeroo dursa abbootiin keenya yeroodhaan shamarraatti himachuu rayyuu icciitii ofii warroota dhiiraatti warroota dargaggootti himachuu wayyaadha. Ammaan tana garuu shamarraas ta'e dhiiras ta'e namni wanta ati dhoksaa kee yookaan immoo wanta icciitii kee namni siif qabachuudhaaf danda'u hin jiru. Maaliif hundumtu rakkina kee baasee nama biraatti si kennuudha kan barbaadu. Sababii kanaatiif yoo dandeesse icciitii kee ofuma keetii qabattee ofuma keetii wanta furmaata qabu irratti adeemuudhaaf yaaluu qabdaa jechaadha. Inni qabxiin inni lammaffaa akkasuma immoo icciitiin namni biraa sitti hime nama biraatiif dabarsite himuudhaaf yookaan immoo nama biraatiif dabarsite odeessuudhaaf hin qabdu jechaadha. Maaliif hawaasa biratti namoota biratti kabaja godhachuudhaaf yookaan immoo kabaja argachuudhaaf ni barbaadda yoo ta'e icciitiin fakkeenyaa fi ati hiriyaa kee waamte mana kee keessatti icciitii nama biraa yoo itti himta ta'e inni immoo maal jedha yeroo san icciitii nama biraa kan natti himte kan koo immoo bor biyaastee nama biraatti himtii miti kan jedhu siinillee deebiseetu kan sitti shakku jechaadha. Sababii kanaatiif hanga dandeessetti icciitii nama biraas nama biraatti odeessuudhaaf yookaan nama biraatiif baasuudhaaf hin qabdu jechaadha. Maaliif kabajaan hawaasa biratti namoota biratti maal argachuudhaaf jaalatamummaa kabajummaa argachuudhaaf barbaadde yoo ta'e icciitii namni sitti jalqaba irratti icciitii kee ofii kee baastee namaaf odeessuudhaaf hin qabdu. Inni lammaffaa immoo icciitii namoonni sitti himan sana immoo deebistee nama biraatiif himuudhaaf hin qabdu jechaadha. Maaliif hawaasa kee biratti jaalatamuudhaaf akkasuma rabbi kee birattis illee jaalatamuudhaaf jechaadha. Pointii keenya inni sadaffaa ofii keenya murteessuudhaaf qabna jechaadha. Murtoo ofii keenyaaf qabxiin keenya inni sadaffaa murtoo ofii keenya murteessuudhaaf qabna. Murtoo keenya namni biraa makiinaa keenya nama biraatti kennuura ofii keenya marii sana ofii keenya yoo qabannedha. Yeroo hedduu garuu marii keenya kan nuuf of eenyudha nama biraadha.
sababii kanaatiif gaa'ela irratti ta'uu danda'a, haala hojii irrattis ta'uu danda'a, haala adda addaa irrattis ta'uu danda'a. Maaliif jireenya kee kan siif jiraatu nama biraa miti. Haadha kee miti, abbaa kee miti, tarii hiriyoota kee miti kan siif jiraachuudhaaf danda'u. Sababii kanaatiif wanta murteessuudhaaf qabdu tokko jireenya mataa keetii ofii keetii murteessuudhaaf qabda. Yeroo hedduu obboleettii kootiif jechaan heerumee, obboleettii kootiif jecha maatii kootu wanta akkasii heeruminaan jedhee gaa'ela irratti yaada akkasii irratti jechaadha. Innis sababii kanaatiif marii keenya ofii keenya murteessuudhaaf ofii keenyaaf jabaannee wanta murteessine sana ofii keenya hojjechuudhaaf qabna jechaadha. Yeroo hedduu gaa'ela irratti yoo ilaallu ammaan tanaa onnee keenya baafnee namoota biraatiif dafneetu kan kenninu jechaadha. Nama amanuudha kan namni akka nuuf murteessu, namni akka amannee nama biraatti kennina jechaadha. Maaliif yeroo hedduu karaa messengerii galanii haa isin jedhu warroonni dhiiraas ta'e warroonni shamarraas lubbuu too akkam jirtaa fayyaa keetiis yeruma sana keessa keenya onnee keenya baafnee nama sanaaf kennina. Maaliif kun ta'uudhaaf hin qabu namni sun eessatti si beeka ammaan tana messengerii irra galee haa isin jedhee lubbuu tiyya kan siin jedhu namni sun kaayyoo mataa isaa ni qaba. Iddoo wanta barbaaddee onnee kee keessa adda si galee booddee akka barbaadeetti kan inni si micciiree akka barbaadeetti kan inni si oofuudhaaf danda'u. Sanaa booddee immoo deebineetu namni sun wanta barbaade karaa qabsiis ta'uu danda'a karaa jaalalaas ta'e adda miidhamne booddee immoo deebinee akkasin ta'ee baqqaa. Kan koo darbeera bakka jireenya mataa kootii kanaa booddee jiraachuudhaaf hin qaba jennee immoo deebinee akka haaraatti lafaa kaana. Kuni ta'uudhaaf hin qabu. Jalqaba ofii keenya namni sun maaliif qabateetu gara koo dhufe? Hiriyummaa barbaadeetu moo haala hojii hojiin dalaguudhaaf barbaadeetu moo maal qabateetu gara koo dhufe jennee yeroo inni lubbuu koo naan jedhu maaliif namni sun jedhema nama hin beekne tokko lubbuu tiyya yeroo siin jedhu kun namni sun wanta qabatee dhufee lafa qabatee dhufe ni jira yookaan immoo karoora qabatee dhufe ni jira. Na sababii kanaatiif of eeggachuudhaaf keessumaa obboleeyyan tiyya biyyoota ambaa keessa jirtan of qosachuudhaaf kan qabdan namoota messengerii kan galanii lubbuu tiyya siif du'ee siif akkas ta'e namoonni siin jedhan kun jaalala dhugaa miti. Jaalala dhugaa eessatti sabareetudha. Na sababii kanaatiif qorattee gadi fageenyaa maal akka inni barbaadu haala adeemsisaa maal fakkaata adeemsisaa kan jedhu jalqaba qorachuudhaaf ilaaluudhaaf hiriyummaa gadi fageeffachuudhaaf qabda jechaadha. Inni biraa ofii keenya ofitti amanamummaadhaan ofii keenya wanta barbaannu murteessuudhaaf danda'uu qabna. Namoonni kan nuuf murteessan atuun ta'in namoonni kan yaada namoota ilaalcha namootaatiin adeemuudhaan atuun ta'in ilaalcha mataa keenyaatiin wanti kun na baasamoo nan baasu jennee dhaabbanne ilaallee gara gaa'elaa irrattis haa ta'u gara hojiitiinis haa ta'u karaa hundumaa dhaabbanne ilaallee jalqaba murteessinee wanta sana adda murteessinee booddee ofii keenyaan maaliif gaa'ela sababii maatiin kee itti seenisiin jedhaniif sababii heerumii sababii fuudhisiin jedhaniif miti. Maaliif jireenya mataa keetii maatiidhaaf jecha har'an tana dhaabdeetta garuu maatii kee miti kan mana kee keessa galee jiraachuudhaaf danda'u. Maatii kee miti yookaan hiriyoota kee miti kan mana kee keessa jiraachuudhaaf yeroo hedduu maatiin koo sababii naaf jedhaniif ani koo san jaaladhu koo kan inni itti heerumee jenna. Maaliif gaa'elli waan qoosaa miti. Sababii kanaatiif itti seenne haala akkamiitiin jireenyi keenya maalidha gara hin taanetti kan adeemu. Na sababii kanaatiif jalqaba wanta raawwachuudhaaf qabnu sana dhaabbanne ilaallee na baasamoo nan baasu jennee ilaaluudhaaf qabna. Sababii kanaatiif jireenya keenya keessatti qabxiin inni jalqabaa icciitii keenya namaaf baasnee himuudhaaf hin qabnu akkuma barbaannetti baasnee namatti dabarsuudhaaf hin qabnu. Inni lammaffaa qabxiin inni lammaffaa icciitii nama biraa immoo nama biraatti dabarsinee himuudhaaf hin qabnu. Qabxiin inni sadaffaa immoo ofii keenyaan murteessuudhaaf qabna. Wanta tokko marii keenya ofii keenyaaf qabachuudhaaf qabna. Ofii keenyaaf murteessuudhaaf qabna kan jedhudha jechaadha. Qabxootan sadan kanarraa akka gaariitti waa hedduu irraa hubattu jedhee yaada. Akkasumallee barumsa har'aan isiniif qabadhee dhufee jiru kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti waan wajjin turtaniif guddaan isin galateeffadha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaariin isiniif hawwa horaa bulaa.
chaanaalii kootiif qabxiilota isaan kanarraa wanta barattan kan argattan yaada keessan namoota biraatiif ni fayyada jettanii yoo yaaddan sheer laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha turtii gaariin isiniif hawwa.